السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبيجان توتا بيجال الزلمان رمو خبيجة دنياتي في بيجال فارج التنجنيا بيجال ده ينزلت مدو إيشاد الرأي يوتيوب ما ميتو بيرتر كمنا كمان ميتو كن بغنيا بلس غنيا فرغنيا وقاعد دوغا تكا فيديو سجمر لكون عرو فيديو يركبت سجمر وانا إني قاعد دمريو تنور ديم جرنا فاتة تنيرتي ركو رو نور جارمته مقالة نقص نور ديم جرتو وان كان أركيت كم احتمالي ياين دوما قبدي دبين دفتني دمتي akami wanni maaliif tuufisii jirtu wanni faatee beektuu jirtu akami dhumuu dhabdee maguddoo magaalaa tanatti daayyaanettus nama wali fiddeetti wali buustee nama cafaquu eegaltee takkaa faatee fi iftuullee wal biran finne takkaa siif iftuu wal duran finne maali rakkoon uummata kanaa wannummaan ganda keessa yaatanii nama wal qoolitti hin fayyadu guyyaadhaan ajandaa uummatanii yaa'ee uummatanii nama walirra bobbaaftanii harka fiddanii maalidha kanaatu na fidee jee dhufee haa galatoomuu irra salaamadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن جالتن توتا خبجان توتا ما ميتيو. سلامني أنا رابوك إيجار لفه يتن تسناجي وسنجي كذا. أكما ديني خان أركا جتنيتي دبي قرتي والأبدي جالسا جاتيتي سنر راقاتي وان كان قرتيغا أكا يسين ببالت دوبا دابتاني إبراهيم كان سيقول جرا إبتو كان تاي أكاس تاي إبراهيم أتي سكنا تاي جتوران أوفاني بودا قرتي فاطمة اللي قرتي فاطمة تيو يا فاتي أتيس بر إبراهيم أبليس خي إبتودو بدأبتنيتي نمني قرتي لبودا برسو ديما فاتي أتين ديرمتو أبليس خي ودو جرتو قرتي ما جنان تابني جانيتي فاتي قباسا نين جراب أبليس خيا إدى إني خطو نين جراب يو أرى جراتي إبراهيم ماتي ساتيس فيدا إلمان ساتيس فيدا أمو نموني قرتي إسان تو بدأبتني لا إله إلا الله akkasi jaalatamtoota fi hordoftoota keenya amma wanni jennu dheengadda waa'ee gartee Faaxumaa fi Foozii haadhaa manguddummaan dhaabbannee dubbii akkas deemaa turte san fin'ee walii araarsinee jidduu isaaniitti araara jiru isin garsiifne arraas tanaa silaa akkasuma finna garuu immoo akkan finne akkan dhumne wanni nu godhu dhiiga gartee Faaxumaadhaa odoo dhufanii manguddoo erganii waan san harkannee dhabnee irraan gaafatin manguddoo fakkaatanii ibtuu fudhatanii dhufanii asitti lafattuman waan santu fidee gartee akkaan gartee gaman dhufuna godhe jechuudha. Sunirraa anis namoonni kaleessa harka isin laatan ka gartee mucaa xiqqashaa qallaasan nuu kana godhateettan isin warri fufurdaanii fi qaqallaan kunis laal humna kumaandoo qilleensarra deemtu saayibooqii Farhaan sinxuun irra dura dheengadda mucaan sanfaa maarreetti gartee amma viidiyoo gadhiifte garuu ammoo ati nama juutuu hanga gartee likkii isin galchinutti taamma bar amma wanniidha ta wanni jettantun bar dachaas dacheetu tammaa soojantun tun qacaca ammoo suniif adabadhaallee isiniin jennu bakka adabadhaa bira kuttan si galte namoonni immoo gartee bobbaaftan san harka laatees ka dura qabees ka lafa qabees hundinuu takka gaafa gartee isinirraa kafallee si galte san booda nuu miti isin manguddoo ifinjoo kanaa miti namni dhugaa haaqamur isaan santu gattaa'ee dubbate gumaa taatus dhiiga taatus moo dhiini lafa lola'eetuma akkanumatti gartee manguddummaa maarree yennee finna wanni kanaan jirtu tana keessaa ba'a. Tanaaf kaleessa bar halaala turre wanni na fide immoo dhiiga faatee ka sooshaal miidiyaa irratti argeetu obboleettiiti jechuudha. Santu na fide. Eega lafa naqamee dhuftanii isiis wallaan silaa gartee lafa neetan dhugaa. Ilmoos fudhattan maa fuutanii isin hin jennu maa dhuftanii gaafattanii isin hin jennu. Haati ilmoodha dhugaa ilmoonni dhalte ni beekna tanaas kabajaadha qabnaaf ammoo namoonni isi cinaa dhaabbattanii harka laattanii dhiiga ganneeytan isii asi dhiibtanii kuttan mana haatimaan geessin feetu isin tolchitee balleessite arra deebitaniiti akka goone waa gaasii kannineef likkii galchine hayyee faaxee likkii galchitan maal tolchitan maa tolchitan Ibraahim garaa balleessitan akkami garaa balleessan Ibraahim daangaan inni irra dhaabbachuu jiru bakka arra isin geessan tanaa miti na haati warra kiyyaa gartee hanga feenillee wanni taatu hamtuu waa itti gadi hin bahu manarraa illee na ari'anii na baasan jee taa'u jira garuu fuutanii gaa obboleettii bira cabeettan isallee ammeessan manguddoo dhuftanii manguddoo lafan nama qabdu isin arkine kanaaf isin
inshaal yeroo gabaabduu keessatti tadachaas qacacaachi qabi yeroo gabaabduu keessatti isin garsiisu ta'e akkana isin goonaa maarree isin goonaadhaami gugurda asaantii wuutis mucaa qallaa maarree mtirkashoo boo saayiboo obboleessa kiyya dubbiin bar jabeenyi jaan onneedha jabeenyi jaan lafeedha jabeenyi jaan hadooddiidha jabeenyi jaan dhugaadha haqa sigalte ammoo isin cubbuun lafa naqameechuu waan sirriidhaatii miti intaluma dhalaata feete dhiirti dhuftee asin lafatti irra deemtee sigalte irra deemtee lakkiiboo isin bar cubbuu isii tume abirraano bar isii cubbuu isii tume nuu miti bar warri tume hayyee ati manguddo birraa abbaa haqaa janii miseensonni birraan abbaa haqaa yoo ta'e guyya san manguddoo ta'e manguddummaa sanii maa jittutti hin tumamin isaan lachuu asi tuman jennaaf abdii ol kaa'ee duubee iftuu fi jennaa ol kaa'ee duubee faatumaaf iftuu ol kaa'ee ammoo namicha miidhaga kan lafana abooti an arrallee oromoo ni dhageessanii namoonni arrallee mana Ibraahim jira mana Ibraahim kun akkatti beebeeytanii eenyuu baase eenyuu iftuu duuba jira maaliif Ibraahim ilmoo jaalatu bar dhirti fuudhuun lama fuudhuun bar waawanni dhaatii miti horiinis waawumaatii miti horiin arranii dhuma borunee harkatama tanani beeyna dhabneetis harkanneetis beey garuu mana Ibraahim ta'anii achirraa Ibraahim baasanii iftuu cinaa dhaabbatu jira mee nuti bar iftuu akka shaksii dubartii takkaatti arra yoo Ibraahim wal dhabdee kopha jechi dhugaadha ilmaan Ibraahim qabdi ni qabanya bakka qabnaaf yoo loltellee haqa qabdi garuu namoonni ibidda qabsiisu jiran namootichi galchanii iftuu ibidda shitu jiran bultiin tun akka walitti deebine godhaa jiran jechuudha kanaaf isin yoo harka fudhadhaa keessaa bultii namaa keessaa yoo haqa jettan ta'ammoo dhiiga faaxeedhaa akka biraa wal faana ta bultii Ibraahim dhiiraas ilma dhiiraatiis mureetiis murteeffataatiis yalte isinii miti kan murteessuuf daandii isa baasuus ni beeka bultii isaatiis namni isarra galtee jaalatus hin jiru si galte ilma dhiiraatiis yoo fuudha taate hoo dhiirti galtee isa qofaan hin baane takkaaf lama fuudhuunis si galte maa as hin baane maa tirkashoon taane maa reettaniin akkana jechuun maal jechuun fiddanii isaaf ibsikaala dha'uuf jirtan adab tanaaf ta'ammoo kaleessa pooziyaa atilleen akka obboleettii takkaatti kaleessa sii fi faaxumaa jidduu dhaabbadheetiin dubbii gartee lafa dadhabamtee qilleensarra dadhabamte waliin qabneef ilmi namaa beeki wanni kutee beeki akkaan taatu akka malee hin taatu waanaa beeka guddoo deebitee immoo waa'ee gartee amma iftuu cinaan dhaabbadheettee odeeffannoo kan nuufiin iftuu fi isiin akka wali bu'an godhu ayyee edda akkas gootu mee galatu miti odeeffannoo kan ni ta'e edda akkas gootu faate hawaasa Oromoo dura baatee faatuma ati obboleettii yaamee na kabajaa mi'ee ilmoota nakkanni haadhaafin deebisa hin kannuu baasin jette kunoo dhaqeetiin irraa dhabeettaan odoo san hin godhin iftuu itti kannitee odeeffannoo hunda kannitee fi akka ishee asitti dhufan gootu sanirraa immoo atilleen seddaan ilmi namaa kun waajjaan fixatu rabbiin kun baguma rabbii ta'ee kan namaa araaramu ilmi namaa waa namaan fixatu atis ta durii si keessa jiraansa likkinnaas bagga wanni ta'u amaarri geessan likkinnaas balanii jiru aywa san fooziyaa miti iftuu sayyuuti keessaa bayyootii gana fooziyaa fi faraan hangaaniin akkanatti boolla qotee mataa keessan gubbaa isin gakkaa'utti aaraa isin ba'u gaafuma sanii sawummaan aanaan dhufatuuni isin dhaadadhu ganaa amma nuti beektaa waa'ee dubartiidhaa dhuga dubartii ni qabanya dhiira bira taa'ee dhaadadhu akkana jee namoonni dhiira taatanii dubartiitti harka laattan nu wal fahama dubartiidhaa miti nuti ta dubartii hunda saniifi muktaarees diinees asaantii bantan asaantiin ifima gabbate malee dhalaan gahu garaa salatanii si way beekatanii silaa waa beeke iftuu fi faatuma fideeti maarra wal labdan Ibraahim kun ni fuudhe yookiin intala inni fuudhe san jala ariina yookiin Ibraahim mana deebiin fuudhuu waan dur jiraati jee takka ana iftuu biran geessine iftuu faatuma biran geessine faatuma iftuu biran geessine nusodeen kana wali fidee nuti tutun tubban achumaan oguma qomatuma ta'e jalaa bada guyyaa nuti mana iftuudha inni hin jiru
guyyaa nuti hin jirre achi dhufeetiin jira jaa. Nadda walee keessaa naan dubbii Birraanis, walitti sana raabsuun hin seene malee waan biraatiin seenne jee takkaanatti hin bilbille. Eega gaafattoo akkasuma jee booda namni manguddoodhaa kana manguddoo nama tumti dhuftanii boonaa fi faatuma dhalaa mana tumtan nam shaniin saniifuu birraa takka diinee isinirraa kafalu ta'e dhiiga faatuma birraa fi asaantii irraa niin kafala isaan lameen irraa anaa kafala. Fooziyaan ammoo tapha namuu mana jiru mana jiranii dafaa galaa funtuqaa galanii jenneettee faatumatti ergite isiin. Fooziyaa atis ati waan isin qabu dumaashiitii jaa jaartii ilma gurbaa keenyaati. Garuu faatuma nama mana fiddeettee si yaadne waan ati faatuma mana fiddeef akka yeroo Oromootiin si gaafachuu tagattaa'e. Arraa fi boruu keessattiin si gaafadha. Maammadeen kun manguddoo. Birraan isin manguddottanii inni kuchisa isa manguddoo miti inni faradduudha. Namatu manguddoon harka namatti hin laattu. Manguddoon mana namatti hin dheeytu. Yoo dheeyte bishaan qabattee dheeyte ibidda qabattee hin dheeytu. Inni benziilaa ibidda qabateeti dhufee boona abbaa dootillee namicha saahiba keenyaa namicha manguddummaan karaa sirriitiin deemu jiru Abiraahim Fuwoo fuudhee sakka Oromoo gaafa naqachi jiru dhuftanii harka cabsitanii boonaan eegamu geessan viidiyoo keessaa sodaatee mana isaa gala ilaaran deebini. Kun har'a dhufee reefu faatuma biraan jira kottu jeegiseen dhufe faatuma bira jiraa dhugaadhaa. Anillee na dhukkubaatanii fi isin jalaa kotte jee isallee haakama geessine isallee haakama yeroo biyya boru isaa faatuma waliin geessaa daawwattootaaf kabajamtoota keenya. Isin warri komentii jalatti yaadan taane barreessanii faatuma irra faatuma irraa dhaaba faatuma naatu isii kaatee isiin jette dogongora jette isii waafaa iftuun hiiktu dumaashiisitti anumaatu hiika. Sanillee anumaatu akka isin dogongortullee godhee iftuu anumaatu hiikuu taatu siiqa ijoollee irraa fudhatamaa anumaa fuudha faatuma idda inni harka badu anuma hojjettee dubba jirti obboleettiin nanga obboleessi jaalatu obboleessiin jaalatu namayyuu ni beekanii dhalumaatu obboleessi jaalata dhiirtee akka obboleettii nama jaalatu sana jaalatte asin jirru saniif kabajamtoota keenya meemaan mi'ate asirratti dabalata ida'e. An bara wanni jiru ni beektaa isinii kun amma fakkeenyaaf maatiin takka wal dhaba jireenya jiraanne keessatti walitti isinii fayya ni beekna tanaas jireenya hedduu keessa garra. Amma dubbii namni bakki isin dhaabbachuu jirtu ni beektaa namoota amma atis faatumaa shirri gartee abdatti gartee iftuu irratti yaaddanii yookaan iftuu kana goonettan takka isin jiru waan yaadamee isin jiru. Ammoo namoonni akkana si godhu jiran shira si yaadu jiran jettanii ibidda iftuu biraa qabsiisu jirtan. Seenaatu isin amma namni ammaas faadeetume iftuudhaa miti isin faraan ati faan gartee ol deemee faatuma gartee ilaa sadarkaa sanitti harkaan feete fudhattee bar viidiyoo irratti hawaasni hin jiru harkee ammoo akka dhalaa goolchisan isii dhiirummaa ta'e wallaalla. San booda immoo tarkaanfiin akkasumatti itti fufaa deema. Tarkaanfii keenya dhaabbannee booda eega dhiiga keenya baaflee booda waan haasofnu. Seenaatu billee ni fida haakima borunaa geessa kunoo boru fideetiin haakima isaa ifaatee waliin haakima geessee viidiyoo isinii mara boonaa bakka dhukkubduus isinuma gaafata boonaa eega cinaacha guyyaa san miilaan irra deemanii nam meeqaan dhiirtirra yaate boonaa waan irra deemaniif dafee dubbii tana walii araarsee dubbii fixa nu qaanyeessa waan nuti balleessine tana inni Oromoo gorsiisee dhugaan fixa janiitti dafanii irra duulanii duularra bananii saniifuu kaa kabajamtoota keenya ana boonaa faatumaa boru haakima geesseetiin achi viidiyoo isinii malee isinii dhiyeessa saniifuu kaa daawwattoota keenya asuma subscribe share like godhaa YouTube maammeedhaa dhaqaa seenaa subscribe godhaa isiniin jana isinii dheeresee channel kuni channel Maammadii Haariyaa warreen channel Maammadeetiif Haariyaa taatan subscribe share like godhaa hundagatina hanga viidiyoo nagaa qabannee isin dhufnu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.